Samira barartam na tolta bari takitu marame ibna darari sifti hoda kharanu darana gori na dubisi khotu jalawan ko gari Hordoftoota OBS kun faana gaazexeessaatiin godina Harargee bahaa magaalaa Hararii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessaayyuu magaalaa Hararii gidduutti argamna. Egaa magaalaan kun seensarra kan inni jiru. Magaalaan kunis seenaa gurguddaadha kan ishiin qabdu keessumaa galmee UNESCO irratti galmaa'uudhaan eegale. Magaalaan kun dallawaadhaan marfamteeti kan ishiin argamtu magaalaan Hararii kuni. Kanaaf daawwattoota keenya televezyiinii OBS qophii faana gaazexeessaa keenya hordofan magaalaan Hararii maal fakkaatti kan jedhu waanuma gaggabaabduu itti muudhaaf jirra jechuudha. Ergas geenne magaalaa Hararii isin daawwachiisne net keessa socho'uuf jenna. Yoo as geennu magaalammaan Hararii kun bifa lama qabdi. Asuma keessatti dallaa biraa qabdi magaalaa keessatti jechaadha. Inni nu duubatti argitan kun dallaa Jogol jedhama afaan Harariitiin yookiin Adareen jechaadha. Jogolii kanarratti suuraan mooticha warra Hararii Amir Abdullahiiti balbala irratti arginu kun mee keessa seenneeti Jogol kana keessa ijaarsawwan jiran ijaarsawwan seena qabeessa yeroo dheeraa dura ijaaramanii waan keessi isaa ijaarame fakkaatu odeeffannoon qabnus akkasii seenaas keessa jirullee maal akka fakkaatu ala magaalaa Hararillee aga tokko daawwachiisuu yaallaa jechaadha. Kanaaf daawwattoonni keenya qophii faana gaazexeessaa keenyaan magaalaa Hararii keessa hambaalee jiranis nu wajjin daawwatanii waan ijji kaameraa keenya arge kun daawwattoota keenya daawwachiifna. Abdii Gadaafanis bosonaa dheeressaa faana gaazexeessaa keenya wajjin turra. Wajjin ta'a. Madala tina kori dam sabiyas fude samiran barari kalam sohbate sajiro gubbas mari salaman najim baridu jarjari amna deti bubiyat damurin narra Oborratis kori jallaki yajira Daki gupa mari dapal moti gara Ada gara moti badan no wal gara Egaa karra jalqabaan seenuuf dallarra naannaatiin turre karra jalqabaa kan Jogol ittiin seenan keessa isa kana jedhama karri jalqaba. Karri kun immoo Asmaddiin Barree jedhama afaan Harariitiin afaan Oromootiin immoo karraan marreessaa jedhamee beekama. Karraan marreessaa nuun jedhanii gama biraatiin afaan Adareetiin kanaa jedhamu malee hiikti isaa yoo deemu gara karra hayyootaa fa'aa yookaan warra hayyuutu naannawaa kana jiraataa turellee jedhama. Egaa kun karra jalqabaa ta'uu isaati Jogol kanaaf. Hayyoonni gaafa dura Hararii kana qubatan warri amantaa Islaamaa babal'isan sheekota ta'uu isaaniiti akka nu himanitti karaa kana aananiiti kan isaan beekamannatti fakkaata. Sababa kanaaf hiikan Asmaddiin Barree kun hiika karra hayyootaa jedhu qabaa jedhama afaan Oromootti. Karruma kanaan yookiin karaa nu seensennee qe'ee Jogol kana keessaa imallu. Amma bakka waraabbii taasifnu kanatti guyyaan har'aa Sanbat duraati yoo nuti waraabbii taasifnu jechuudha. Naannawaa kanatti gabaan illee hedduu waan ho'ite fakkaata namni immoo walirraa bita. Baay'een isaa walumarra cecceeti waan garagaraatu jira uffata kophee waan hedduutu jira. Fuuldurri kun akka malee biizii jechuu dandeessu. Konkolaattonni magaalaa Hararitti beekaman keessaa baajaaj foorsii guddaa kana magaalaan har'aa gabayaa fi uummataaf foorsiin kun walitti makamee akka malee waan jeeqamtu wayii fakkaatti keessa galleema imala keenya itti fufu. Haa ta'u faana gaazexeessaa keenyaan ammas wal daawwachiifnaa daawwattoonni keenya obsaan faanaa bu'u.
gorii dhaamsa biyyaas fuudhee samiirraan barare galam sooffattee isa jiroo gubbaas maree silaamannaa jeen bareedduu jarjare. Amnateetti bufii adda muurinarra oborrattis gorii jaalakiyyaa jira dhaqii gubbaa marii dabbaal mootii garaa haadha gaara mootii baddannoo wal garraa. Madalatina gorii dhaamsa biyyaas fuudhee samiirraan barare galam sooffattee isa jiroo gubbaas maree salaamannaa jeen bareedduu jarjare. Hundanaa dubbisii yemmuu deemtu karaa dalan jannati ka guddaa maraa akkaan osoo hin baafne kan dubraa dardaraa beekamnaa jiini ilmaan biyyaa maraa. Dhawwattoota televezyiinii OBS faana gaazexeessaa keenya kan isin daawwataatii jirtan faanni gaazexeessaa keenya magaalaa Hararii keessumaa bakkeewwan yookaan hambaawwan seenaa qabeessa kan ta'e dallaa yookaan jogol kan isin daawwachiisaatii jirru. Duraan karra ka jalqabaa isin ilaalchifnee turre yookaan daawwachiifnee turre karra ka jalqabaa taaneen lammaffaa kun karra Badirii Barkan jedhamudha. Bakka sanatti kan nuti argamnu karrawwan shanan magaalaan kun qabdu keessaas karra jalqaba isin daawwachiifnee fi karra isa kana qofaadha kan ulaa yookaan balbala hin qabne warri kan balbala akka qabanidha kan himamu. Egaa kana fakkaata yeroo sana keessumaa qaroominni haala kanaan turuu isaallee waan agarsiisu fakkaata dhagaawwan jajjaboo fakkaatan irraa kan hundeeffame. Kanaaf ani gaazexeessaa keenya ammas itti fufa karrawwan kanaafanis isin daawwachiifna wajjin tura. Madalatina gorii dhaamsa biyyaas fuudhee samiirraan barare galam sooffattee isa jiroo gubbaas maree silaamannaa jeen bareedduu jarjare. Amnateetti bufii adda muurinarra oborrattis gorii jaalakiyyaa jira dhaqii gubbaa marii dabbaal mootii garaa haadha gaara mootii baddannoo wal garraa. Daawwattoota keenya balbala yookiin karra dallawaa jogol ala isaatirraan naannofnee balbaloota isaa isin daawwachiisutti jirra. Dhumarratti balbala dhumarra geennuun seenneetti gara ulaanuun ba'uu keenya jechaadha. Amma garuu irra naanna'aatiin jirra balbala sadaffaarra geenneetiin jirra. Balballi sadaffaan kun afaan Harariitiin Sugud Atbar jedhama. Innis lafeewwan qorii waan akka qorii keessatti kaa'aman akka jechuuti jedhama. Afaan Oromootti immoo kan ittiin beekamu balballi kun karra soofii jedhama. Karra soofii sababiin jedhameefis akka odeeffannetti karaa kanaan baasuma karaa kanaatiin baadiyyaan karaa kanaa kan jiru kallattii kanaan naannawa soofii jedhamuun beekamu. Soofiyaa jedhamuun beekamu sababa kanaaf karra soofii kan jedhamedha. Seenaan balbala kanaa isa kana fakkaata. Ammas karra hafan kanatti aansinee isin daawwachiifna. Biyyaas fuudhee samiirraan barare galam sooffattee isa jiroo gubbaas maree silaamannaa jeen bareedduu jarjare.
Daawwattoota televezyiinii OBS qophiin faana gaazexeessaa keenya ammasitti fufeera. Amma immoo karri na duuba argitan karra isaa arfaffaa irratti sin daawwachiisuudhaaf deemna. Karri inni arfaffaa kun karra Argobba Barii jedhamudha yookaan immoo karra Erer jedhamu illee ni beekamaadha kan jedhani. Egaa akkuma daawwataatii jirtan karri kun takka kan ulaa qabu jira, takka kan ulaa hin qabne jira. Inni kun immoo kan ulaa qabudha. Isa arfaffaa kana sin daawwachiifna. Amma karra Samaayii yookaan isa xumuraa karra